Obbo Jawaar Mohammed fi Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo isaan waliin bakka tokkotti hidhamanii jiran marti guyyaa irraa nyaata argatanii jiraachuu maatiin hidhamtoota OMN timan ajajni manni murtii dabarsee kabajamaa hin jiru kan jedhan hidhamtoonni kun beellama guyyaa dheengaddaa mana murtiitti dhiyaatan irratti Obbo Baqqalaan manni murtii kabaja isaaf malu argachaa hin jiru jechuun dhimma kana jabeessanii dubbatanii turan. Ammas taanaan bulchiinsi mana hidhaa isaan itti hidhamanii jiran ajaja mana murtii kabajuu hin dandeenye jechuun ilma Obbo Baqqalaa Saamu'eel Baqqalaa OMN timeeram akka Saamu'eel jedhutti manni murtii ajajoota akka Obbo Baqqalaa fi Obbo Jawaar Mohammed bakka tokkotti hidhamu mana cufaa keessaa gara ifaatti dabru ifa aduu fi shaaworii yookaan dhiqannaa qaama yeroon akka argatan raadiyoon seenuu fi akkasumas mirga abukaatoo fi waliin wal arguu manni murtii murteessus poolisiin hojichi hiikuu dhabuunsaa mufiin kun akka ka'uum taasise jechuun dubbatamu. Jawaar Mohammed dabalatee hidhamtoonni biroo ajajni manni murtii kabajamuu dhabuusaa mormuun nyaata lagachuu isaanii maatiin OMN timaniiru. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo bakka garaagaraatti hidhamanii jiran haalli qabiinsa isaanii ulfaataa ta'uu irra deddeebiin mana murtiitti himan. Manni murtii ajaja garaagaraa bulchiinsa mana hidhaatti dabarsus hojiitti kamurratti hanqinni jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Oromoo qabateen galmee Jawaar Mohammed fa'aa waa'ee qabeenyaa fi herregaa baankii dhoowwamee ture ilaalchisee har'a ajajni mana murtiitiin kenname gara daayireektareetii abbaa alangaa waliigalaa fi qabeenyaa yakkaan argame deebisuu jedhutti geeffamee jira. Hojii oolchumoo maal godhu kan jedhu wanni beekamuun hin jiru. Dhimma mishaa cirrii ilaalchisee abbaan alangaa mirga wabii irratti mana murtii waliigalaa federaalaatti oliyyannaa gaafate waan ta'eef mirga wabii eegamee ture hanga ammaatti hojiirra hin oolle. Abukaatonni kanuma dhaddacha irratti iyyachuuf deeman illee abbootiin seeraa hin jiran waan jedhameef har'aaf kan hin milkoofne ta'uu himan. Jiraata godina Harargee lixaa magaalaa Galamsoo kan ta'an abbaan gaazexeessituu OMN Leelaa Jibriil Obbo Jibriil Mohammed Umar guyyaa har'aa humnoota mootummaatiin akka malee reebamuun hidhamanii akka jiran haati warraa isaanii addee Faaxumaa Hasan bilbilaan OMN timaniiru. Duraanuu qaamonni bulchiinsa magaalattiin intala teessantuu OMN irratti hojjechuun biyya diigaa jira jechuun nu doorsisaa turan kan jedhan harmeen Leelaa garmaadhaa sababa tokko malitti poolisoonni addaa naannoo Oromiyaa kanneen amma leenjifamanii uummata keessatti bobbaafaman reebicha irratti raawwachuun fuudhanii deemanii mana hidhaatti darbatan jedhu. Obbo Jibriil Mohammed reebicha poolisootaan irratti raawwatameen akka malee miidhamanii jiraachuu ibsuun mana yaalaas akka hin geessine nu dhoowwuun mana hidhaa keessatti dararamaa jiru jedhan harmeen Leelaa Jibriil. Obbo Jibriil Mohammed wayitii amma achuma magaalaa Galamsoo wajjira bulchiinsa ganda duwwaa tokko keessatti hidhamanii jiraachuus ibsanii jiru. Godina Arsii lixaa Loodee Heexoosaatti labsiin uggura geejjibaa fi qoqqobbii dinagdee marsaa afuraffaaf qeerroodhaan labsamee ture. Akka yaadametti hojiitti kamuu baatus guyyaa kaleessarraa eegalee qeerroo anichaatiin sochiin uggura geejjibaa taasifamaa jiraachuun gabaafame. Konkolaattota uggura kana cabsuun socho'aa turan irratti tarkaanfii fudhatus qeerroon Loodee Heexoosaa OMN timaniiru. Magaalaa Jimaata Loodee keessatti namoonni baay'een humnoota nageenya mootummaatiin ukkaanfamanii hidhamaa jiraachuun dhagahame. Barsiisota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barsiisan 7 dabalatee namoonni 15 badii tokko maleetti mana hidhaa keessatti hiraarfamaa akka jiran maddeen keenya nuuf eeranii jiru. Guyyaa kaleessaa fulbaana 9 bara 2020 godina Harargee bahaa aanaa dirree xiyyaaraatti waraanni raayyaa ittisa biyyaa uummata nagaa irratti dhukaasa banuudhaan abbaa ilmaanii kan ta'e nama maqaan isaa Abraahim Kaarruu jedhamu akka ajjeesanii fi dargaggoota biroo 2 kan madeessan ta'uu maddeen gabaasan. Hawaasni aanichaa ajjeechaa kanaan dallanuun halkan hidhaa sa'aatii 8tti hiriira mormii bahanii dhaadannoo dhageessaa kan turan ta'uu jiraattonni himan. Sirna awwaalchaa nama kaleessaa wareegame kanaa guyyaa har'aa kan raawwatame yoo ta'u uummanni awwaalcharraa hanga waajjira bulchiinsaatti hiriira mormii bahun dhaadannoowwan dhageessaa akka jiranidha kan odeeffanne. Hiriirri mormii qarree fi haawwan qofaa hirmaachisa Harargee bahaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti guyyaa har'aatis fulbaana 10 bara 2020 geggeeffamee oolee jira. Humni addaa poolisii Oromiyaa qarree hiriira geggeessaa turan irratti rasaasaa banuun erga addaan bittinneessanii booda warreen hiriirarra turan funaanuun hidhaa jiru. Qarreewwan hedduun waraana mootummaatiin kan hidhaman yoo ta'u kanneen afaan biroo reebicha irra gahee miidhamanii jiraachuu maddeen OMN timan. Magaalaa Dadar keessatti guyyaa kaleessaa fulbaana 9 bara 2020 loltoonni mootummaa qeerroo maqaan isaa Ahmad Saadiq Mohammed jedhamu rasaasa rukutuun yeroo ammaa hospitaala Mishin kan magaalaa Dadar keessatti argamutti wal'aansarra jiraachuu maddeen gabaasan.
Godina Arsii Lixaa Naannoo magaalaa Seeroftaatti labsiin marsaa afuraffaa haaluma karoorfameen hojiirra oolfamaa akka jiru jiraatan magaalaa Seeroftaa OMN Timiram barsoota dabalatee qeerroo fi manguddoonni hedduun humnoota mootummaatiin qabamanii manidhaatti hiraarfamaa jiran jedhama. Maddi keenya kun oduma wal qabateen qeerroon magaalaa Shaashimannee konkolaattota gura cabsanii bakka bakkaatti imalaa turan irratti tarkaanfii fudhachuun makiinota hedduu hojiin ala taasisaa akka jiran ibsanii jiru. Oduu keenya xumuraatiin godina Baalee aanotaa fi magaalota hedduu keessatti sochiin gura geejjibaa fi qoqqobbii diinagdee hojichi hiikamee oolee jira. Daandileen gurguddoon godinicha keessa qaxxaamuruun gara magaalaa Finfinneetti geessan hedduun guyyoota irraa cufamanii ooluu maddi keenya garasii yaada isaanuuf laateem ibsee jira. Konkolaattota gura cabsoon imalaa turan hedduu irratti tarkaanfii fudhatamee jira. Waraanni mootummaa sochii kana danquu faanichatti baay'inaan bobbaafaman nageenya uummataa goolaa kan jiran yoo ta'u sochiin garuu cimee kan itti feetee odeeffannoon garasiin dhaqqabee ni mirkaneessa. Gama biraatiin guyyaa kaleessa waraanni mootummaa oraalii torban gara aanaa Agaarfaatti imalaa akka ture maddeen gabaasan. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkii oduun ijoon ammaaf qabannee dhaanis hangammaatti nu daawwachaa turtanidha. Bal'ina oduu kana oduu keenya idilee keessaa argattu oduu sirriitti mul'isu wajjin kan ture Mahammad Fansaaleeti gama ogummaa kaameraa fi gulaalli suur sagaleetiin Abdii Jamaaltu wajjin ture fayyada.